Imaan abbaa manaa kiyya naa soqaa ammallee abbaa manaa kiyya barbaada abbaa manaa kiyya naan argamne abbaa manaa kiyya ani da'ee mana ciisaa ani rakkoo keessa jira ani rakkoo hamtuu keessa jira nama of biraan qabu fira of biraan qabu isa abdadhee inni mootiyyuu nagatee ture abbaan manaa kiyya lubbuun jira moo hin jiru isaa toon beeku namoonni abbaa manaa kiyya akka argitan naaf barbaada akkasuma akkuma odeeffannoo dhageenyutti imaan ammallee rakkina keessa jirti imaan dhiphachaa jirti imaan deessee mana ciisaa jirti doomsa kanarratti immoo mana kiraa jira nyaata jira dhugaatii jira ka jedhamu irraa dubbatamaa jirti jechuudha ijoollee yaman keessa jira warroonni waa isii beeka warroonni isii quba qaban abbaan manaa isii kun eessa jira laata assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii kootii kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa jirtu har'as walitti deebinee jiraan viidiyoon walitti deebinee maali jechuun keessanii oolu imaan haala rakkoo guddaa keessa jirti imaan deettee isii mana yaalaa seentu abbaan manaa isii erga biraa kutee gatee kutee bubbulee jira erga isiin deettillee ittiin deebinee yaman keessa dhukatee jira moo gara soodiitiin imalee moo akka jedhamutti abbaan manaa isii sirriitti dhiphachaa jirti. Biyya kana keessa rakkoo guddaatu jira biyya kana keessa bakka waa hedduutu jira ani immoo nama deemee mana ciisu kana mootu nyaata gabaa dhugaatii gabaa manni kiraa jira ani dalaguun dindigu jettu rakkoo isii namoonni keessa isii beekan dubbatan jechuudha dhugaadha namni tokko yeroo deemee mana ciisu waa hedduu isa barbaachisa dubartiin takka opereeshinii hindeetii takka karaa qaama seeratiin hindeetii karaa kanaan ta'ee karaa kamiinuu ta'ee rakkoo guddaadha jechuudha. Yeroo kanatti dubartii tana bira ka jiraatu ka dhaabbatu abbaa manaa isiiti. Dubartiin biyya ambaa keessatti dhaltee wallaahi akkatti utoo ilmeen sun abbaa beetee taate fakkeenyaaf dubartii dhalte dhagaatanii deemuu wallaahi maasii yaabbattaadha. Maaliif waa hedduu argite jechuudha. Wallaahi waa hedduu argite garuu mucattiin tuni abbaa manaa kee ammallee naa soqaachaa jirti. Baay'ee karaa nama dhugumatti baay'ee karaa nama nyaatti jechuudha. Imaan dubartiin miskiina. Nuti dubartiin miskiina garuu deebi'anii sachee namatti taatan jechuudha dhiiraa kun. Garaa laafummaan kenna dhoqqee keessa nama naqa. Mucaan kun tokkuma gaaf turaasan kophaa baate isaan kophaa sanii dalagattee jireenya ofii jijjiirattee biyya galteellee hin dandeetti. Garuu mootuyyuu illikiin kun si jeesa. Illikiin boolla biyyee si nyaachisa. Yani ima nama fakkeenyaaf fudhan illikii hajji waan kanatti seenuu dandeetti malee dirqama nama kana jaalattee jaalala isirraa qabee isi miidhee isi duuka caccabdee innis isi jaalatee innis yeroo gisee saniif yeroo muraasa itti dabarfatuuf isillee kanas murka nama hajjii waan kana dalaguu dandeetti. Obboleeyyan kiyya hamma feete maan taane nama tokko yoo gargar baate wal fuudhunis wal gadhiinis rakkoon qabu aate jechuu ergasiintiin gadhiiftee hosiitee wajjin jiraatta. Isuma garuu obboleen koo ijoolleen shamarranii dhiira sin jaalanne tokkotti daftee dhiira tokkoon gaaf gargar baate dhiira biraa daftee ittiin heerumin jireenyi kee kophaasan hamma nama sanirraa baate jireenyi kee kophaasan taa'uuf laale hammam ati cimtuu akka taate hammam jabduu kophaa kee akka jiraachuu dandeettu hammam hojjettee hojii duraanii sin caalaa akka hojjechuu dandeettu gaaf kophaa kee deete bultii ijaartee deedee gaaf kophaa kee deete dhiira tokkoon gargar baate gaaf kophaa teette cimtuu akka taatu beeki. Gaaf daftee immoo namni tokko jaalala si gaafatee daftee dhaqti dadhabduudha. Dadhabinni kee maali? Bakka yoo namatti hin dabalamin ani akkamitti kophaa jiraadhaa? Yoo namatti hin dabalamin jireenyi kee homaan fooyya'u. Jireenyi kee maaliif hin fooyya'u? Hin fooyya'aa jireenyi kee hin dhufa. Abbaan manallee hin dhufa. Maaliif hojjettee abbaan manallee hin dhufa? Sirriitti dhufa. Garuu hanqinnaati qabdu dafte. Har'a nama saniin gargar baatee boru yoo kabiraatti dadhabinni sammuu keetii duubatti hafaa keessallee sagaale.
si kuffisa. Ati daftee nama san keessa balleessa dhiira biraatti ta'uu dabalamte. Inni mootuu keessa keetii abadan hin bahu. Maaliif ree otoo isan dagate dhayxee dhiira biraatti dabalamte waan ta'eef. Ati yoomuu dhiira nama san yaadatte gaafa mootuyyuu kophaa kee waggaa 2 waggaa 3 teettee fakkeenyaaf kophaa kee dandeettee jabaattee jette immoo kalas uummata kuusitti fakkaatu. Nama sanuuf keessaa balleessitee gaafette. Takka jettee jaalachuu dandeetti, takka jettee jaalatuu dandeetti. Innis dhiirris dubartii akkasii akka jaalatu beeku. Fakkeenyaaf dubartiin inni waa'ee kee quba qaba. Fakkeenyaaf waa'ee kee quba qaba. Yoom gadhiifte yoom isaan addaan baate ji'a meeqa turte torbaan meeqa turte eessi quba qaba. Maaliif dubartii akkana bu'aanallee akkana qo'uu dandeetti jedhu sammuu isaa keessatti yaadachuu dhiirri akkana. Kana ijoollee keenya jechuudha. Daftanii dhiira biraa qaqqabuuf hin deeminaa. Guyyaan keenya dhufa. Fakkeenyaaf amma naaf ilaala firii taatee ofirra. Maaliif kalas yookiin namni kun deemee sooree deeffatuu danda'a. Jireenyi ilma namaa kun akkuma bifti isaa garagara namni kun akkuma bifti isaa garagara yaadni isaallee garagara garuu shamarran daftanii yoo nama tokkoon gara barbaadde daftee nama biraatti dabalame abattan gaaf kana rakkoo akkanaatu si mudata nama sin jaalanitti heerumtaa nama yeroo si barbaadutti heerumtaa nama fedhii fi foonii qobaa si barbaadutti heerumtaa gaafa immoo nama fedhii foonii qobaa si barbaadutti heerumte immoo jireenyi kee ammallee fokkataa deemaati. Maaliif har'as boros keessa kee nama santu jira. Nama duraa santu jira. Waan ta'eef rakkoon kun namoota hedduurra jira. Keessattuu Yaman keessatti baay'atee jira. Akkasumas Sa'aadaa irrattis akkasitti deemaa jira. Sa'aadallee baay'ee tokko bakka rakkoo keessa jirti. Maaliif otooma ani barna garama. Biyyuun baqaa kana keessa akkamitti dubartii lama fuudhan takkaayyuu horachuun ni ulfaata. Takkumaan fakkeenyaaf horachuun namatti ulfaata. Garuu akkami min ulfaata. Garuu biyya ambaa keessatti har'a odooniitii tana qabu tana dhiise lammaffaa. Lammaffallee dubartiin barii yaaddu. Inni odooniitii qabaa beektu miidiyaa odoo argitu akkamitti isatti heerumte. Garuu muka sitti mee barsi gammachiisa. Amma maasii fakkaata. Ani niitii qabaa. Ani ilmoo qabaa. Qabeenyi haga kanaa qabaa. Sii ta'a. Marhaba. Siin ta'u. Maasalaama. Maaliif tokkoffaa inni niitii qabaachuu isaa. Lammaffaa mootuyyuu tokkoffaa niitii qaba. Lammaffaa ilmoo qaba. Qabeen haga kana waasatti kana haga sitti himee jennaan dhugaa jirtu sitti himee jennaan itti seene si miidhu si gammachiisa. Maaliif jaalattee itti seente wanni jibbitee itti seente moo abadan jibbama sii taati. Otoo inni fakkeenyaaf amma niitii qaba ilmoo qaba jedhee keessi kee jibbaa gaafa maatii sanittis yoo ka dabalamtu taate ati immoo jireenyi kee guutuu hin bittina hin gammaddu. Maaliif isa san bifa jaalattaa yookiin qabeenya isaa jaalatta waan ta'eef itti seentaa gaafa itti seente mootuu kalas si dhumatta yeroo hundumaa gadda gammachuun hin jiru jechuudha. Isa gaafa bifaan isa jaalattee gaafa waayituun isa yookiin immoo amala isaa jaalattee yaani jechuun jaalalli irraas hin qabne akkanumatti istaayilii isa gaafa jaalattee itti seente Allahu akbar akkasitti si dhumattee dubbiin jechuudha. Kana shamarran akkanaa kun wantoota akkanaatirra bilisa ta'uun dirqama keessanii. Kun immoo maaliif hojjetan obboleen kiyya? Wanni akkanaa fokkataadha. Waan tokko beeytee yoo ittiin seeneen, waan tokko beeytee yoo ittiin deemee, waan tokko mootuyyuu jiraa miti. Yaani akkanumatti namas waan hundumaa ulaagaalee bultii kana keessatti waa hundaa guuttee gaafa jette. Maaliif kalas ulaagaalee guuttee taanaan waa tokko rakkoon hin jiru. Garuu mootuyyuu gaafa jiraa miti akkanumatti dhiphachuu yaani akkanumatti seentii bakka qabeenyu isaa laalte Allahu akbar siidhumatti. Gaaf qabeenyi isaa laalte siidhumatti maaliif harka kee kanatti dalagee fida qabeenya waan ta'eef gaafa isaa laalte gaafa onni lama wal jaalatti immoo kalas maatu jira wal jaalanni jira.
namni tokko qabeenya laalachuu qabeenyi kun akka waan qabeenyi kun agartanii akka waan qabeenyumti kun akkasumatti ta'a bar ka hiyyoometu duroomee ka duroome hiyyooma gisee ammaa kana keessatti beeke abbaan qabeenyaa tokko kufuu danda'a hiyyeessi tokko immoo ka'uu danda'a jireenya isaa keessatti fudhadha ufuma keessanii matama keessanii yoo duraan akkam turtan amma hoo akkam jirta jireenya akkamii keessa jirta kaleessa eessa jirta kaleessa argaa akkamiitti rarrafta haadha maalirra rafta kun hundumtuu beekuun dirqama keeti kana hin beekin immoo ati jireenya kee akka bittinnaa'u beeki kun yoo hin beekin jireenya kee akka bittinnaa'u beeki kun maalirra hojii isa tokko keessa yoo isa kana jechuudha. Kanaaf nuti viidiyoon keenyarraa sanaa fataatti jedha garuu barumsa irraa argattan jedhee abdii qabaa sagalee kee gadi ajjeese dhiifama maaliif hojjettanii akkuma ashaa Allah rabbiin halaafisu yuutuubii kiyya lammaffallee akkanaa guddiftanii na jajjabeessitanii jettan abdii isinirraa qabaa sababni isallee jabina keessantu na bira jiraa yuutuubii kiyya lammaffaataan immoo subscribe godhaa inshallah isin maxxansa haala hunda rabbiin na hamiisu viidiyoo babbareedduu isin hojjetu abdii qabaa gama sanarratti wantoota garaagaraa barsiisuu yuutuubii haraarratti munaa miidiyaa jedhuratti wantoota garaagaraa isin barsiisaa inshallah bi'iznillah asillee kanallee asumaan na jajjabeessaa isin jechuu barbaada warroonni hamma maalitti na jajjabeessitanii asiin na hiittanii jettan dhugaa hedduu akka baay'ee tokko galatuumaa hedduu jechuun akka afaan warra harar na fakkaatan beeku hedduu jedha warra harar kan ani isaanillee ijoollee isaanillee beeku kanaafiyyuu akkasan jechuu barbaada. Hamma viidiyoo biraatiif walitti deemnutti like, share, subscribe fi koomentii barreessaa yaada keessan dogongora keessan yoo qabaadhe qeeqa keessan gorsa keessan marhaba isiniin jedhe ahla wa sahla fil marhaba ala munam 24 welcome to back